الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي وأنا بيجر ilmaan keenya osoo qaqqalamaa ajjeefamaa fannifamaa bineensi waraabessi allaattiin osoo nyaachaa jirtu haati ilmaanii imimmaan isii akka galaanatti irraa yaa'aa osoo jiru abbootiin keenyaa fi daa'imootan keenyaa fi ayyootni hawwootni dargaggeessni dubartiin osoo miidhama guddaa keessa jiran dubartiin teenya osoo gudeedamaa jirtu sigalaamiti dubartiin teenya osoo gudeedamaa jirtu gudeedamtee ajjeefamaa osoo jirtu osoo miidhaan afaanin nuti dubbachuu dandeenyu hagana jennee dubbachuu hin dandeenye humna keenya ol dabree jiru rakkoon mana guddaan osoo nu qabu ajandaa biraa deemtanii yoonii fi isin asirratti burjaajii umtan yeroo kaayyoo diinaa gartee bakkaan geessan maaltu isin dhaggeeffama miira akkam qabaattaniiti obbaleetii waliin dhalattan hin qabdan jechuudhaaf ni ulfaata haadha isin deesse hin qabdan jechuudhaaf ni ulfaata maal taatan sammuun keessan maal ta'e maaliif namoonni keessan akkanatti hadoode kun sadarkaa namummaan namarraa hadooduu jaama rabboomni sirraa dhabamu firii xaafii rahmanni qalbii keessaa si dhabamu ajandaan ati arraan tana asirratti nu naannesitu wanni biraa wanni ati irraa dubbattu maaltuutu jira yoo arraan tana lammii kee kan oromiyaa keessattuu kan salaalee keessatti arraan tana waan nyaatu dhabee beelaaf saaxilame dhukkubaaf saaxilamaa jiru facaafatee waan dachii isarratti facaafatee qotatee oomishachuu dadhabee jiru ummata takka harka namaa hin bu'in ummata ofii qotatee bocatee nyaatee waan qabullee walii firee kan kabiraatiifillee alagaafillee kannaa ture arraan tana yeroonii fi inni qe'ee isarratti imimmaan booyu yeroonii fi waan nyaatu dhabee rabbii gaditti sababallaa kanaan qaba namni namaan tola mukni baalaan tola jee sabaan irraa dhaladheen qaba sabaan waliin dhaladheen qaba hawaasaa waliin dhaladheen qaba hawaasni koo natti hin callisinaa beelatiyya nan laaltanii natti hin qoosinaa je'ee osoo dirmannaa sirra barbaadaa jiru rabbii gaditti osoo imimmaan isaa sooftiidhaan irraa goggoysuu dandeenyu arraan tana nuti ajandaa biraa asirratti gizee mirmirsinu namooma akkam qabda sammuu akkam qabda akka onni akkam qabda dhiirummaa akkam qabda maali beekumsi akkana maali hayyummaan akkana rabbiin sodaattanii walii gallaami waa'ee dhuunfaa namaa wanni asirratti itti nu burjaajeestaniif maali waa'ee dhuunfaa namaati arraan tana kan humna guddaatti kan nu qabdan kan sagalee tahuu qabdaniif kan sagalee naataa isinin jechaa jiruuf sagalee dhiistanii nama sagalee teessan isinin gaafatiniif waan hin taane ajandaan uumtan sagalee kan barbaadu irraa callistan laayikii fi sheeriin isin barbaaddan maali mee sagalee ummata keenyaatiif taati laayikii fi sheeriin isin roobsina meenuma sagalee ummata keenyaatiif ta'a isin roobsinaan jee sheer isinii goona ummata beelaan dhumaa jiru ummata jiruu fi du'a jidduu jiru ummata rabbii malee waa takka hin qabne ummata gartee haadhaa fi abbaa osoo ijaan argaa jiru ilma isaa fuudhanii qalanii gorra'anii akka horiitti horiilleen akkatti qalan qaba sadarkaa horiitillee obbaliyyan keenya lammiin keenya hanqatee akkaataan itti gorraamu akkaataan itti ajjeefamu haala sukkanneessa haala hoolaan itti hin qalamne haala re'een itti hin qalamne haala horiin itti hin qalamnetti ummanni keessan osoo qalamaa jiru isin immoo nama lubbuudhaan jiru nama keessan nama ofii deemtanii maqaa wal balleessuu kanaan laayikii fi sheeringi barbaaddan kanaan naggada barbaaddan obbaliyyan keessan ka sagalee nuu ta'a isiniin jedhuuf maali sagalee taatanii yoo barbaaddan damooza ittiin fudhanii yoo barbaadan sagalee taataniifi waan maalaa yaa'anii waan sin galchine keessa waan si galchu moo tarabbi irraa si gaafatu dhiiste tarabbi irraa si gaafatu رسول ربي عليه الصلاة والسلام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مالجي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان نمني سنرى بدو همتو فكتو تك أرجي وان هاماتك أرجي harka isaatiin badiisan haa dhabamsiisu rakkoo san haa dhaabu
ajjecha namatti godhamaa jirtuuf gudeeddii obboleeyyan keetitti godhamaa jiruuf ummata kee kabilaan dhumaa jiruuf roorroo ummata keetti irratti godhamaa jiru rakkoo takka ta amantii haa taatu tan hawaasummaa haa taatu tan sabaa haa taatu rakkoo hamtuu takka namni agartan yoo humnatti qabaattan yoo dandeettitti qabaattan harkaan waan san badii san dhaabaa jee rasuuli sallallahu alaihi wasallam yoo harkaan dhaabuun kee rakkoo sitti teemoo arraba keetiin waan san gorsi waan san dubbadhu waan san nama badiirra jiru san badii san dhiisi jeeti gorsi jee rasuuli sallallahu alaihi wasallam yoo kana dadhabde kana dubbachuu keetiif ajjechaa fi rakkoon adda addaatiif kan saaxilamtu yoo taate qalbuma waan san jibbi rabbii karadhu rakkoo san akka rabbii obboleeyyan keetirraa dhaabu irra laafaan imaana irra darreen imaana irra laafaan gad'aanaan imaana nama gartee at least badii takka arkee ittiin gammanne rakkoo obboleeyyan isaa miidhama obboleeyyan isaa ittiin gammanne at least qalbii isaa keessatti waa godhuudhaaf yaalii godhu jechuudha. Arraa naafiyaati maal godhachaa jirra fuula rabbitti gaafatamuuf teenyaa bara maaliif callistan miidhama kanarraa maaliif callistan jee rabbi irraa si gaafachuu ta'a nan dhibu jechuun dandeessu bara wanni akka nama maraatee dubbannuuf barnuti bar obboleeyyan keenya qofaa fi miti bar lubbuu teetiif dubbatuu qabdaa bara boruu fuula rabbii dura gaafatamuu teessaa bara obboleeyyan kee haqa isaan sirraa qabantu jira bara haqa akka namatti sirraa qabantu jira nama ta'uudhaaf namni haqa sirraa qabutu jira amantii keessatti islaama ta'uudhaaf haqni sirraa qabutu jira saba kee ta'uudhaaf haqni sirraa qabutu jira lammii biyya keetii ta'uudhaaf haqni sirraa qabutu jira maatii kee ta'uudhaaf haqa addaa kan sirraa qabutu jira dhiiga kee ta'uudhaaf haqni addaa sirraa qabutu jira gosa kee ta'uudhaaf haqni addaa sirraa namu akka sadarkaadhaan haqa walirraa qabaa beeki arra haqa kam arraan tanaati irra mee gara hedduudhaan haqa sirraa qabnu manni kun gara gartee sabaatiin gara biyyoomaatiin gara namoomaatiin gara lafaatiin lafaa lafeetiin gara amantiitiin garuma feetiin ummata kana jalaa bahuu hin dandeessu ati kan ummataaf sagalee ta'uu qabdu sagalee jara kanaaf ta'uu dhiiste yeroo waan sin galchinee fi waan sin dhibne keessa seentee dubbii gartee mannaagdu sin gaddisiisu naam ummanni keenya moo rabbi sodaadha maal taatan maali dhiiroo maali balaan akkanatun ani badii dalagamtees dalagamuu baattees dalagamuu si rabbiitu beeka subhaanahu wa ta'ala laakiin immoo badii dalagamte sanirra badii dalagamte san facaasuutu rabbii biratti irra badii guddaa badiin dalagamte sun isaa fi gabricha rabbii sanii fi rabbii jiddu rabbii fi gabricha rabbii jiddu yoo gabrichi sun badii san badii tahuu beekee badii san badii hojjate dhugaadhaan cubbu guddaa rabbi biratti cubbu guddaa shirkii booda zinaatu cubbu guddaa kana ni balaaleeffanna yoo dhugaadhaan wani kun jiraate namni sun haa gorfamu rabbi haa sodaatu laakiin namni waan kana waraabee facaase immoo isa badii dalage sanirra isa waraabee facaasentu badii sanirra illee irra hamtu dalage jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'ala warri badii akka hawaasa keessa facaatu warri badiin namaa dogoggorri namaa mucicni namaa akka hawaasa keessa faca'u taasisu rabbi subhaanahu wa ta'ala addunyaa fi akhiratti illee azaaba laaleessaatu isaaniif jira jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala addunyaa fi akhiratti illee azaaba laaleessaatu isaaf jira namni hawaasa keessatti waan silaa dhoyfamuu qabu waan silaa namni haati manaatii fi abbaan manaa jaarsaa fi jaartiin akka aadaa keenyatti akka adaba keenyatti dhoyfatee balbala cufatee dukkana keessatti wal saalfirraa dhokatee ifaallee ifirraa dhaamsee jaarsaa fi jaartiin silaa walitti dabalamuu qabu wanni akkasilleen khasilaa jaarsaa fi jaarsaa godhuu qabu khabiraa khabadii immoo badhee irratti bee dirreetti bee waraabee hawaasaan gahee hawaasaan gartee burjaajeessu ummata dhumaa jiru kana kuni kaayyoo diina akka ta'e bee keessatti ammas yeroo kanatti kana waan akkanaa kana facaasuun kanaan burjaajeessuun kana ajandaa nu quruun maaliif barbaachise ummata keenya fixaa jiru sanirra ummanni waan akkanaa waraabee facaasaa jiru kun sagalee ummata ukkaamamee sanillee akka irratti ukkaamsaa jirtan beeka yoo nama sammuu qabaatan taatan yoo nama bahuwattan taatan ajandaa nu umtan ummanni keenya ni gartan waan xiqqoo takkaatu isa burjaajeessa wanni takka torbaan takka ummata kanaaf sagalee tahan eegas wota ajandaan biraa dhufe khalaas dagatame
justice for Salale guyyaa tokko ni ja'ama khalaas ni dagatama eegas booda amma justice for Abalu jechuu eegalan jechuu naam yaa nama waan kana facaaste dadda fi toobadhu gara rabbii deebi viidiyoo san kaasi obboleessa kee taatu obboleettii tee taatu obboleessa keetis obboleettii teetis wani na gaddisiisan gurbaa kana qofa malee intalaafoo namni rahmatan godhu kan sagalee ta'us gurbaa malee intalaaf nam tokko rahmatan godhu intala sanis isaas lamaanuu keessaan gorsanii badii kana yoo balleessanii jiraatan rabbitti toobadhaa jechuun karaan jiru kanuma namtichi waan kana beeku argu akka shari'a islaamatti badiin akkana argamnan zinaa jechuun dursee jechi zinaa afaan arabaa keessatti dhiphina irraa dhufa dhiphina qaamaa dhiphina fayyaa dhiphina nagayaa dhiphina rizqii dhiphina jiru jireenyaa si fida zinaan gabaabatti ala kulli hal yoo atii fi rabbii jidduu ta'e dadda fi toobadhu si balleeysa zinaan fayyaa si dhowwa nagee si dhowwa barakaa si dhowwa ala kulli hal kanaan wal qabsiisee obbaliyyanuma keenya hundaaf hundaan warbaada fagaadhaarra zinaan ammas qaamaan dalagan qofaa miti beeki sunni saddaqti malee ijjini zinaadha ijjini zinaa daleeti harkini zinaa dalaga miillinis zinaa dalaga namni waan san laalu sun laaluulleen zinaa keessa akkasina qubeeki badii dalagamte san laaluun zinaa keessa atillee akkasina qubeeki waan san daawwachuun zinaa namtichi waan san waraabe arraan tana namni 50 ol 100 ol itti daawwate diliin nama 50 olisan isa waan san waraabee facaase san rabbi subhanahu wa ta'ala itti gaafachuu daaduba yoo inni daddafee toobate waan kana dhaamsisee bakka jirutti dhabamsiisee malee viidiyoo san jechuudha yoon taan daa'imni waan san laalu intalo waan san laaltu sheekhi shariifi waan san laalu qeesii waan san laalu beekaa waan san laalu waan san laalee ofii isaatii baditti kadeemu jaanaan itti gaafatamaan namni sunillee kalaale itti gaafatamu ka waan san facaase jechuudha jarana wanni kun wallaahi si fakkaate wallaafaa si fakkaate namticha intala osoo jaartii qabdu osoo jaarsa qabu intala gurbaa tajaarsan qabne gurbaa jaartiin qabne zinaa isaan dalaganirra akka ulamaan jettutti nama gartee zinaa isaanii badii isaanii deemee facaasuutu irra rabbii biratti irra dilaawa warri akka shari'a islaamatti namni zinaa dalage dhibba garafamuu qaba jaartiin qabne intalti jaarsan qabne namni jaartii qabu immoo jaarsa qabu namni zinaa dalage akka shari'a islaamatti yoo ragaan afur jiraate qaamni saalaa walitti dabalamuu namni ifa akka ija akkanatti argu yoo taate shari'aan islaamaa namni sun ajjeefamuudha dilas hamtuudha dubbiin tun ala kulli hal taateen taatees ta'uu baattus wanni kun photoshoppii ta'uu baatus waan akkanaa yeroo ummanni keenya sagalee barbaadutti ummanni keenya yeroo rakkoo keessa jirutti waan akkanaa fiddanii danqaraa godhuun girdoo godhuun hijaaba godhuun jidduu hawaasaa fi sagalee ummata barbaaduu dhuftanii danqaraa ta'uun wallahi thumma wallahi yustin fakkaatiin miskiinatti taphatte yeroo beelawatti taphatte rakkatatti taphatte jechuudha kanaaf warri waan kana mimirsaa jirtan warri waan kana ajandaallee godhaa jirtan rabbi sodaadhaa jaalattanii keessaan deemaa dubbisa badii balleessanii keessaan deemaa toobadhaa jaan asirratti fiddanii abbuma fedheehu badii dalagu if duraafillee namticha badii dalage sanirra namticha waan kana dubbate facaase hawaasaan geetu irra badaan irra zaaniin irra hamaan irra namticha kana beek intala tanaa beek kanaaf lamaanuu qaama keenya kan balleesse rabbitti balleesse si hagalu rabbitti balleesse rabbiin subhanahu wa ta'ala qixaata nama badii balleessuu hunda qoba qabaaf yoo namtichi sun toobachuu baate kanaaf irraas hin qabnu badiin badii dogoggora laakiin immoo dogoggora namaa badhe ittiin baasan rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni waan akkanaa dalagu namni waan akkanaa facaasu duraan dursee nama iimaanni keessan jira jechuun hime yaa ma'shara man aamana bilisaani ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين جاء رسولي عليه الصلاة والسلام يا نما الرب إساني قفان أمنتن قلبي لأنهن أمنين رب أقومسين منافق أجئ الرسول صلى الله عليه وسلم والروت بدينا ما شبونا ما دوغورنا ما مجتنا ما وان أنفا إسا في ربي جدو
يو إني يا ربي نا أرارم يا ربي أرارموف يو إني توبة ربي إساف رحمة قولي إساف أرارم نمني وأنا ما بدينا ما فجأة استنجى ربي سبحانه وتعالى تكامو همتا ربي سبحانه رسول ربي عليه السلام الجي نمني سني duraan dursee munaafiqa iimaanni keessan jiru arrabaan amane malee qalbiidhaan hin amanne iimaanni isaa guutuudhaan miti hir'ina qaba iimaanni isaa guutuu miti hir'ina qaba yaa nama hojii akkanaa hojjettu jira rasuul sallam nama gartee rabbii dhugoomse hin hamatin je namni nama hamattan immoo je rasuul sallallahu alaihi wasallam yoo waan kana lakkisuu baattan wallahi sirri dhageeffadhu arra ati nama saaxiltaami wallahi thumma wallahi jiraa kee qofaa miti reefki keetii illee ganaa saaxilamuutaa yoo toobattee gara rabbii deebitee obboleessan ra'iifama gaafatte malee namni ati arraan tana itti balleessite kun yoo rabbi itti balleessite ati fi rabbii kee jidduutti araarama gaafatte rabbi si araaramuu danda'a yoo namatti balleessite immoo haga namni sun si araaramu rabbi illee siif hin araaramu kana beek wanni badiin nama zinaa dalagerra khazinaa waraabee facaase santu rahamtuudha jennuuf ulamaan jetteef yoo namtichi sun rabbi isaa ifama gaafate araarameef rabbiin araaramaaf namticha zinaa dalagisan khammoo zinaa inni yoo dalagu ati waraabdee facaaste suni ati badii rabbi qofatti hin balleessine namticha sanitti illee balleessite haga inni si araaramu rabbi illee siif araaramu jaan kanaatu rahamaadha jaan duba si galaami dura obboleessa kana gorsitee itti dhihaattee badii akkanarraa dhaabbadhu jechuu qabdan yoo badii agarte obboleetii saniis itti dhihaattee intala siisas arraan tana garuu immoo isin wanni na dhibe namni tokko yoo beekamaa qabe isa qofaaf sagalee taatan isiinoo isiidhaas toobadhu jechuu ni qabdan isaas toobadhu jechuu ni qabdan alaa kulli haal tun asirratti haa gabaabbattu kun ajandaa nuuf ta'uu hin danda'u reefka manaa qabna taaziyaa manaa qabna beela manaa qabna du'aadha manaa qabna osoo kun jiru osoo waan irraa dubbataman jiru waan irraa dubbatamuun afaaniif illeen tolle gurraaf illeen tolle ijaaf illeen tolle yeroo asirratti mirmiristan naman gaddisiistanii sin gaddisiisu daa'imni waan nyaatu dhabee harma haadhaa ofiitirraa waan dhugu dhabee harma nyaachaa jiru sin gaddisiisu hagana beeytanii beekumsi keessan haganumaa sagaleen salaaleedha haganumaa ani yeroo gargari yoon taa ilaalu maaliif gabummaan tunu dheeratti maaliif rakkoodhaan nuti dabalamte yoon jiru nutiitu uummata akkanaati kunno hoomachuma taanee bara goommaa gizee takka namni itti afuufeetuma yeroo xiqqashu akkana deeme dhukke'eetuma ammas rafee ammas borus no come on man ejjennoo sirriidha ejjennoo haqaa qabaachuu qabna dhugarra jiraachuu qabna jarana rabbi haa sodaannu gara rabbii deebi'a toobadha viidiyoo akkasii mirmirsuu dhiisaa رسول الله عليه الصلاة والسلام أوسو سيريل تيسنير للتلاتة نمني نما همتو نما فجأسو لكسني والله ربي سسات إلوفتا نمني نما ستر ربي سستر وفتا الدنيا في آخرتيس نمني نما تكيسة تكيفة مفتا والله ورب الكعبة خاطرين سنجا نمني نما تكيسة تكيفة مفتا أبدا تكا أنما نما تكيسة والله ملك ربي ننقرسيسني إجتي يعني سنجابر نما تكيسي ملكا نغري ترتي مالي يوم من أيام تكاتوفتا نمني نما سترمو والله الدنيا في آخرتي ستر مالا من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني عيبي بدي چبو مچتا أبليسا أبليتي سترين أويسي يودن ده خيسان ديمي غورسي ربي چبو إسا دوغو غورسا مچتا الدنيا في آخرت لربي إسا ستر جبو